Biiroon bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee fi abbaan taayitaa kabachiisa dambii magaalattii waliin ta'uun raawwii ji'oottan salgan darbanii qooda fudhattoota waliin qorateera. Waltajjicha irratti haasaa kan taasisan hooggantuun biiroo bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee aadde Liidiyaa Girmaa ji'oottan salgan darban nageenya magaalaa Finfinnee mirkaneessuutiin hojiin boonsaan kan hojjetame ta'uu himanii kunis hojii qindoominaan hojjetameen bu'aa argameedha jedhan. የከተማችን ሰላምና ደህንነት ዘላቂ አስተማማኝነቱ sababni olaanaan nageenyi fi tasgabbiin magaalaa keenyaa itti fufiinsaa fi waaraa ta'aa kan dhufe uummata abbaa nageenyaa taasisuu keenyaa fi gurmaa'insa nageenyaa hundeessinedha. Jiraattonni magaalaa keenyaa hundi caasaa kana keessatti gurmaa'uun hojii qaamolee nageenyaa fi qooda fudhattoota hunda waliin qindoominaan hojjetameen nageenyi magaalaa keenyaa mirkanaa'uu danda'eera. Gama kanaan ji'oottan saglan darbanittis hojii boonsaan hojjetameera. Gama kabachiisa dambiinis hojiilee boonsaan hojjetamuu aadde Liidiyaan ibsanii ji'oottan salgan darban keessatti miseensota raayyaa nageenyaa haaraa 33 filachuun leenjii garaagaraa kennuuf hin danda'amus himaniiru. Yakka ittisuu irratti hojii qooda fudhattoota waliin qindoominaan hojjetameen hammeentaan yakkaa 47 irrachuus aadde Liidiyaa Girmaa eeraniiru. ከወንጀል መከላከል ስራዎቻችን ጋር በተያያዘ gama yakka ittisuutiin yakki osoo hin raawwatamiin dura ittisuu irratti hojiin guddaan hojjetameera. Keessattuu kutaalee magaalota hunda keessatti kaameraan nageenyaa bakka garaagaraa akka jiraatan taasisuun danda'ameera. Kanaanis ji'oottan saglan darbanitti hammeentaan yakkaa 47 hir'achuu danda'eera. Nageenya magaalaa Finfinnee caalmaatti waaressuuf hojiin uummata abbaa nageenyaa taasisuu cimee itti fufuu qabaa kan jedhan aadde Liidiyaan filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa caamsaa 24 geggeeffamus karaa nagaa fi diimokiraatawaa ta'een akka geggeeffamuuf xiyyeeffannoon hojjechuun murteessaa ta'uu himaniiru. ምርጫ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ filannoon biyyaalessaa marsaa torbaffaa karaa nagaan akka geggeeffamu taasisuu keessatti ga'een dhaabbilee nageenyaa baay'ee olaanaadha. Kanneen olola sobaa odeessuun filannoon kun karaa nagaa fi diimokiraatawaa ta'een akka hin xumuramne taasisuuf yaalan irratti akkuma kanaan dura hojjechaa turretti karaa jiraattota magaalaa keenya hirmaachiseen hojiin tarkaanfii fudhachuu cimsuun qaamoleen nageenyaa hundi qophii barbaachisu taasiseera. Qophii taasifame kanas milkeessuuf hojiilee kutannoon hojjechuun barbaachisu irratti xiyyeeffannoon hojjechuu qabna. Qooda fudhattoonni gamaagamicha irratti hirmaatanis halkanii fi guyyaa osoo hin jedhin hojii hojjetameen nageenyi magaalaa Finfinnee waara'uu himanii filannoon biyyaalessaa marsaa torbaffaan nagaa fi diimokiraatawaa ta'ee milkiin akka goolabamuufis xiyyeeffannoo olaanaan kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Magaalaa Finfinnee keessatti rakkoo tokko malee filannoon akka adeemsifamu hojii nageenyaatiin ol qabatee qaamonni diinaa karoora isaan karoorsatan jalqabumarraa jalqabnee dhaamsuudhaan balleessuudhaan hojii cimaa hojjechaa jirra. Fuuldurattis filannoon bara kana gaggeeffamu nagaa rakkoo nagaa tokko malee akka gaggeeffamu qaamni nageenyaa sirriitti akka hojjechaa jiru beeksisuun barbaada jechuudha. Uummanni karaa nagaatiin karaa dimokiraataatiin akka filachuu danda'u kana yeroo irraa gara yerootattis kan beekaa jiran waan ta'eef kanaaf dargaggeessi magaalaa kana keessa jiru dhalataan Finfinneen kiyya kan jedhu hundi isaa magaalaa isaa kan qaama nageenyaa waliin ta'ee tifkachaa jiru ta'uu isaa sirriitti kan laallaa jiru ta'uu isaati. Hojiiwwan amma sirriitti hojjetame kana cimsinee eeguun immoo kan hawaasatii fi kan qaama nageenyaa waan ta'eef kana tumsinee itti bahuu qabna waan jedhu kana qabnaa jechuudha.